wal argachuun barga. Ashum harka fuudhee akkam nagaa jirtanii hundumti keessan kan biyya alaa akka biyya keessaa idila addunyaa akka jirtan dhiirti shamarran maanguddoon xixiqqaan gurguddaan hundi keessan nagaa jirtanii annagaa kee jira waaqni galatu. Guyyaa har'aa gaafilee namooti yookaan obboliiwwan keenya shamarran naaf dhiyeessan haala kam akkanatti keessa akka bahuu dandeenyu gaafii gaafatanii turan. Isaan kana akkasuma namootni akka kana keessa jirtan yoo haala kanaa keessa jiraatan akka xiqqoo muuxannoo irraa fudhatan anis hamman dubbise hagan dhageeffadhe isiniif qabadhee dhufeen jira. Ana faana tura isinin jedha. Gaafileen keenya nama lama sadiiti garuu itti daddabalee isiniif haga dubbisee akka argadheerraa isiniif deebisa. Kabajamtoota keenya ani Veroonikaa Tolosaatii haga dhumaatti ana faana tura isinin jechuun kabajaan isin affeeree jiraanis deebii keessaniif. Egaa wal barree ji'ootaan muraasaa jalqabnee jirra. Ani kan jiraadhu Kuwait, inni kan jiraatu biyya Awustiraaliyaa arga Awurooppaarraa jiraata. Garuu haala jireenya keenya gara fuulduraas gara waan hundaayyuu waliin yaadnee jirra. Yaa ta'u malee garuu ani inni hojjedhus isa malee kan fuuldura deemu hin jiru. Waanan nyaadhus waanan dhugus isa oon argin yookaan isni oonilaa irratti yoo jiraatiin waan isaa malee kan yaadu hin jiru. Innaa hojii hojjedhus baay'ee sammuu koona cinqa. Mee akkamittan dhiisuu danda'a haala akkanaa kana keessa yookaan haala jaalalaa yaaduu malee hojiiyyuu yaada hin jiru. Hojiin hojjedhuuf fuulduratti na harkaa badaa yaada akkana keessan jira. Mee na deeggarii naan jette obboleettii kiyya Maaxuqaa Saa ka jedhamtu Kuweetirra. Ookee deebii keedhaaf. Tokkoffaan yaada kana irratti jechuudha. Namootni hedduun yookaan shamarroonni hedduun innaa dhiira eegan innaa baqa waa'ee isaa yaadan deemanii booddeerra rakkoo cimaarra yoo gahan waan agarruudha. Akkasuma waan akka kilooriksii dabalatii waan qorichoota garaagaraa dhugoota garaagaraa dhuganii lubbuu isaaniitiif yaaddisaa turan kana dura agarree jira ija keenyaan jechuudha. Yaa ta'u malee wanna akkanaa kana keessatti yaaduun dura ofii keessaniif yaaduu qabdu. Duraan dursaa eenyumtuyyuu of caala nama jaalata jedhee yaadu. Haga of jaalatan haga of amantan nama san amanuu qabdu. Nama jaalatan san jechuudha. Haga of amantan nama san amanuu qabdu. Innaa kana yoo ati of amantii dursitee isa sanis ni amanta. Yaani haati hattuu ilmoon amantu jedhu mitiire Oromoon innaa mammaakku. Kanaafiyyuu hanga of amantuu mucaa jaalatti san amanuu qabda. Lammatni immoo eeguu hin qabdu jechuudha. Oonilaa irra yeroo kam seene yeroo kam bahee eenyu waliin dubbata ana waliin hin dubbatu akkas jettee eeguu hin qabdu. Eessa ooltee eessa bultee eenyu waliin deemta eenyu waliin nyaatta akkas jettee gaafachuu hin qabdu. Kanarratti yaadda afaan keetiin iyyuu dubbattee itti yoo dubbachuu yoo sodaattee keessa keetitti yaadda yoo ta'e keessa kee keessa. Sadaffaan immoo ofii keetiif wanta si gargaara jedheen yaadu jechuudha. Yookaan si gargaara jedheen yaadu. Ati nama jaalatte tokko waan isaa yaada oolu irra yaani itti amantee dhiistaa. Akkasuma ati kaayyoo mataa keetii ni qabda. Namni kamuu kaayyoo hin dhabu yookaan alaama jedhama jechuudha. Kanaadhafiyyuu kaayyoo keetiifis yaadda. Kaayyoo ani maalan ta'uu qaba gara fuulduraatti isa qofaan eeggadha. Yaani dhiira biraa irratti jaaladhuudha miti bakka kanatti wanti beekuu qabdu. Hojii mataa keetii yaani jira mitiire fakkeenya taphootni garaagaraa yaani oonilaa irraan hojiin jira. Akkasuma dubbisa garaagaraa irratti yeroo ati argatte jaalalli kee irratti bicha janjanaadhaan dabarsuu hin qabdu jechuudha. Yaani waa'ee isaa bicha yaaduu hin qabdu. Akkasuma dubbisni garaagaraa Store Play Store deemtanii akkas argachuu dandeessanii waa'ee Oromiffaan haa ta'u Amaariffaan haa ta'u afaan kamiin haa ta'u haga dubbisuu dandeessan dubbisuus yaaluu qabdu. Waan tokko inni irraaffattanii dhiisuu otoo hin taane yeroo argatte yookaan guyyaa hojii madaamii innaa hojjettanii achira boodarra deemtanii yaada jaalallee keessan qofan janajjana jettee yaadda. Akkasuma immoo inni immoo si qofa waliin yeroo sanii taasisuu hin barbaanne yoo ta'e cangoo hin qabdan jechuudha yookaan immoo eebbisuu hin qabdan jechuudha. Sababni namni tokko walamanii halaala irra waliin jiraata malee si bira yookaan mana tokko jiraatanidha miti keessayyuu kan biyya garaagaraatti diyaaspoora wal jaalattan kun jechuudha. Yaa ta'u malee
fakkeenya akka teknoolojii jira hojiin teknoolojii akkasuma qulqullina keetti jechuudha bakka jira mitiire waa hedduudha kanaadhaaf iyyuu irratti qaati yaada jaalala keessan qofa yaada oduu irratti kana innaasiin hubattee ilaalte ani waan kana gochuun qabaayyuu jettee hubatte ni goota jechuudha akkasuma ofuma keetti qulqullina keetti bakka haala rifeensa keetaa ta'u bakka haala jireenya keetti jechuun ni jira mitiire akkasuma amma nuti dubartiin qulqullina inni eegganna mitiire yerootti jechuudha kanaadhaaf akkasitti yaadu qabdanis hin jedha maaliif hojiirra ooltanii booda inna yeroo qabdan sanitti yeroo san jaalallee keessan yookaan immoo tiki keessa san qofaan dabarsaa jettanii yaadina inni akkasuma yookaan firoottan haasa'uu danda'a yookaan immoo hiriyoota dhiiraatiin haasa'uu danda'a kanatti amana dhiisa malee akkanumatti oonilaarra jiraate anuma bichaadhaan haasa'uu jettanii warri yaaddan yoo jiraatan booddee kisaara yookaan dukunqura guddaarra jirtu deebi'aa isin hin jaa yookaan immoo deebii isin jedha obboleettii koo kanaadha gaafii inni lammaffaan immoo an biyya alaan jira yaani isheen ka jiraattu Dubaayidha inni ka jiraatu immoo Faransaay yookaan Faransaay jechuudha Persiidha inni yeroo kanatti biyya alaanaa jiru wal janaajana yaani wal jaalatu jechuudha immoo wal fuudhuudhaaf karoora qabatanii turan achi booda inni Faransaay gara biyyaatti gale jechuudha yeroo kanatti galee jennaani na dhiisee kan biraa fuudhee jette jechuudha hajiraatan waggaa 3 jaalala qilleensarra waliin jiraanne jetti akkam godheen dhiisuu danda'a maaliif na dhiise yaada kana natti ta'e jetti otoo dura dhugaan si jaalate singatu jechuudha maaliif ati naa badii tokko qabaatte badii keessaniif si gorsee si sirreeffata bakka kuftetti ol si qabatee si gorfata yaani bakka dogongora hojjettetti karaan kun sirrii miti karaa kana deebisuun jedha akkasuma immoo obsisiif qabaata ture yaa ta'u malee jaalu waggaa 3 dabarsitanii inni boodarra gara biyyaa galee kan biraa fuudhe sababni fuudheef kunis maal jette warra isaa kanatuyyuu intala biraa jaalateef jechuudha namni dhiirti si jaalate yookaan dhiirti si jaalate yaani fedhii warraatiin ala fedhiin isaallee intala jaalate san fuudhuu ni danda'a jechuudha yookaan immoo intala dura waliin jiraatan san jechuudha akkamitti yoo jette otoo dhugaan si jaalate yookaan immoo si fuudhuuf karoorfate otoo eeboo itti naqanii sirraa hin deebisu jechuudha eeboon jechuun sibiilaa ni beektu otoo itti naqanii sirraa hin deebisu eeboo san qaxxaamuree si bira gahuu danda'a yookaan si eeggata jechuudha kanaadha warri jedheedhaaf inni ka jedhe san fuudha malee kan warri jedhe san hin fuudhu jechuudha kun yaani aadaa biyya keessa tokkotti warraaf warratu wal fuudha haala ammaa kana keessa garuu haala bazoo teknooloojiin babal'ate kana keessatti lamaan tu dura wal jaalate achi booda deemanii gara warraatti dhufanii warri wal jaalatu malee callisamee ka warri fedhe bichaan intala san hin gurguru mucaan sunis ka warri jedhe bichaan hin fuudhu jechuudha ortoo dhugaan si jaalate mucumti mataa isaatiin iyyuu sirratti kabraa hin fuudhu yookaan immoo si obsaa jechuudha siif obsa qabaataa jechuudha eeboon irraa hin deebisu ture yaa ta'u malee jaalalli dhugaa waan hin jirreef jechuudha bakka kanatti obsa kutadhuus sin jedha yaani atis kan carraa keetii hin dhabdu innis carraa fuudhee mitiire atis carraa keetii nabdu hireen yookaan qooda rabbii bira jirti jaalalli dhugaa kanaadhaaf rabbi jaalalli dhugaa siif haa kennu sin jedha obboleettii kiyyaa faaxuqaa haa Dubaay irraa gaaffii keetti kana fakkaata deebii kee asirratti dhaggeeffadhu gaaffileen baay'eetu hafee jiru gaaffileen seeraan gaafattanii baay'ee hafee jiru kanaadhaaf viidiyoo biraa irratti itti aanee isiniif hojjedha ammaaf kanumaan hojjedhe haga walitti deebinutti nagaatti tura isinan jalaa dhaggeeffattootaaf kabajamtoota keenya yoo qabaatan akkasumatti karaa keessa irraa barreessuu dandeessan jalqaba irratti akkasuma karaa koomentii naaf kaa'uu dandeessanii amma ishiittuu nagaa ta'e hin jedha